Welcome back. Baganagaan deebitan, baganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa hordoftoota podcastii Ilma Hormaa irra deebi'een baganagaan dhuftan, baganagaan deebitan isiniin jedha. Akkam ooltan, akkam bultanii. Jajjabaattuu maaliif jirtu? Abdiin qabagaa kurfiilee afran dabran keessatti conversationii Dr. Bayyaan waliin gaggeessinirraa waan baay'ee garfagaataa seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa deemsa inni keessa qaxxaamureen wal qabatee waan guddoo hubattaniittu jedheen abdadha. Hadhas bakka kurfii arfaffaa irratti dhaabnee irraa kaasnee deemsa qabsoon bilisummaa Oromiyaa bargan konferensiin booda gumii sabaa adda bilisummaa Oromiyaa biyya Eritiriyaa gaggeeffame san booda jijjiirama mul'ate qooda mataa isaatiin Dr. Bayyaan qabaataa ture akka dubbataa gartuu adda bilisummaa Oromoo tokkotti. San boodas waltajjiin siyaasaa Oromoo akka malee jajjeeqamuun haalli biyya keessaaf alaallee jijjiiramaa deemuun sanarraan kan ka'e humna haaraa ODF akkamiin akka ijaarame sana ijaaruu irratti tattaaffiin godhame qunnamtii garaagaraa humnoota adda addaa wajjin ijaaramaa yookaan diriirfamaa ture. Maayyis akkamiin akka biyya galani achiin boodas egaa haala qabsoo walumaa galattuu gaaffii maqaa uummata Oromootiin deemaa jiru kun haaluma waliigalaatti qabsoon bilisummaa Oromiyaa sadarkaa kamirra jira garamillee deemuuf akeekkataa jira ka jedhu akka kana fakkaatu gaa Dr. Bayyaa waliin kaasnee hamma beekumsaaf dandeettii keenya marii gaggeessuuf tattaaffannee jirra. Walumaa galatti akkuma amma dura jedhee eessaa kaanee eessa geenye yookaan immoo afaan gabaabaadhaan akkamiin sadarkaa hadha irra jirru kana dhaqqabuu dandeenye ka jedhugaa deebii argachuuf hubannoota jabaa kurfeeffachuuf nu gargaara waan jennu nu godhaa jirra. Kanaaf egaa dubbii sanitti dheeressu marii Dr. Bayyaan waliin gaggeessine kutaa maayyiitti kabajaan isin affeeraa itti dhiyaadhaa. Wanni isaanii xiinxala keessatti dhiyeessan akka itti jirtan isiniin baasu. Akka amma deemta kanatti inumaa saba keessattuu caalaa miidhamaa. So karaa nagaa filachuu qabdanii kan jiru recommendation kenname jechuudha. Well, laal wanni gariin dhugaadha. Progressii qabsoon progressii dhabuun jaarmanni biyyarraa baqatee biyya alaa jiraachuun biyya keessatti immoo uummanni keenya baay'ee miidhamaa jiraachuun it was fact. Garuu deebinee ABO'n bakka tirkatu sin qabu ture jaarmaan sun Eertiraadhaa bakkuma tirkatan hin qaban ture to be honest. Hin qaban hin jiru Eertiraan immoo rakkoo biraati. Eertiraan beektaa si dubbii kaasee Eertiraanii TPLF wajjin ABO waraanteet waraana ABO cabsuu keessatti waggaa transitional wanni keessa ABO'n bahu warra waraana ABO hedduutu waraana keessa waraana Eertiraati. So Eertiraan booda mallasii wal dhabnaanii nu barbaacha as dhufan kunu Ameerikaa dhufanii san booda ABO maqashoo jirullee garatti deemu dhabee gara Eertiraa dhaqe. So gara Eertiraa dhaquun sunis Eertiraanis dhugumaa dubbachuudhaafan yeroo baay'ee achi deddeebi'ee argee dantaa ofiitiif control gootellee jaarmallee. So akkas ture kabargan suni faranjoonni monni qabnaa hin jenne mootummaa Itoophiyaa nu erge hin jedhanii garuu nagaan qabsaa'uuf murachuu furdeeffachuutu irra sirriidha kan jiru dhiyeeffanii ultimately rakkoo hunda hawwatamu malee lakkii kan jedhu murtaa'e. Konferensiin sun statementii baasee wanni murteessan qabu immediately gara koraa akka deemnu walii galame jechuudha. Kora 2004 san
qophaa'ee korri 2004 suni ta'e obboleessa koo. Waan murteessantu kaayyoo jijjiirtanii kora irratti siin jechuu barbaadeeti. 2004 sana irratti. Eetti lakki kaayyoo hin jijjiirre. 2004 dubbiin guddaan tokko amma dubbii ati kaafte kana kora irratti dibeetir kan ta'e. Look, yeroo san haala progressii gartee guddina ifa ta'e itti mul'atu hin ta'in rakkoo keessa taa'ameeti korri sun ta'e. Furmaanni maal kan jedhu namu barbaada. Furmaanni maal? Akkatti itti fufuun hin danda'amu kan jedhu namatti dhaga'ama. So, sagantaan siyaasaa aba'oo hin geeddaramne. Sagantaan siyaasaa aba'oo kan fooyya'ee mirga hiree murteeffannaa Oromoo uummataan murteessa kan jedhutti barreeffamee lafa kaa'e. Dhaabni jaarmaan kunis kan dhugoomsu kan jiru. Achitti dibeet ta'ee kufe Itoophiyaa keessaan gara bilisummaa deemnaa yaadni jiru tarkaanfatee dhiyaataa ture. There was a famous saying, somebody said that karaan Oromiyaa nama geessuuf Finfinnee keessa darbaa kan jedhamu yaadni hundi dhiyaataa ture. Dibeetiidha. Kora irratti yaada hunda dhiyeessuun mirga. Yaada adda addaa dhiyeessanii wal falmanii murtii godhuudha ka kora irraa eegamu. Korri kuni faayinaalii dibeetiin cimaan gaafii kolonii ta'uun hariiroo Oromoo fi Habashaa jidduu jiru bal'umatti irratti haasa'ee waan korri hojjetuu qabu biifama hojjetee raawwate. Kaayyoo jijjiirraa kaayyoo kan jedhu korri sun kan godhe hin jiru. Waan biraa akkatti warra luba gootan sona deebistan moo achumaan hafan dubbiin isaanii? Very good. By the way, very good. Kaasuuf hin ture. Kora sanirratti hirmaannaan warra amma yeroo san qaachaa qufaat miseensa International Authority qaama ce'umsaa ta'e hafirraa kan hafe hundi ni hirmaate. Warri luba baafaman sun amma kan si ajaa'ibu waan maqdishoo ta'e kan sirreessu jechuudha. Hundaaf waamichi godhame akka kora irratti hirmaatan. Hundi isaaniiti. Hundi waamamaniit Leencoo Lataa fi Diimaa Nagoo hin argamne. Xaahaa Abdii, Dr. Taaddasaa hirmaatanii jiran. Guess what? Amma Xaahaa Abdiitii fi Dr. Taaddasaan miseensa gumii sabaa ta'anii kora sana irratti filaman jechuudha. Dubbiin yuubummaa suni. Yuubummaa suni haftee jechuudha. Sirreessa jechuun dubbatamne malee yuuba yoo baate lammata deebitee wanni hin jettu. Anyway, jarri fedhaniitii miti. Baazawee isaan nu filaa jedhaniitii miti. Kora san anaatu akkan gaggeessu filamee gaggeessaa ture. Amma hundi isaanii manguddoo jennaanii filamuun barbaanne. Garuu erga nomineettan booda korri sagalee guddaan warra fila keessa jiran jechuudha. Warra miseensota koraatu isaan filamuudhaaf waan godhan tokkollee hin qaban. So karaa kanaatu korri yaamame korri ta'ee amma jaarmaan ABO hoogganni amma filamee legitimately kora kobeellee booda kora 1989 ta'e booda amma kora godhatee jaarmaa legitimate ta'e jechuudha. Miseensotaaf. Amma akkan dhaga'utti namoonni qaama ce'umsaa turan ibindoo kora kanatti akka hirmaatan jibbaanni guddaan godhamullee gariin isaanii ABO'n amma filame kuni duraan legitimate isaaniiti question goone
amma legitimate ta'anii warri amma hoogganoonni amma ta'an koraan filamanii akka hooggana yoo sanatti legitimate isaanii question gochuu hin dandeenyu kan jedhu namoota garirraa dubbatamaa ture. Haa ta'u gaa amma Eertiratti galuutu hafe obboleessa koo. Wanni tokkaan hin furamin dubbiin jaarmaa keessallee hin furamne stiil ABO'n tokko ni jira. ABO'n qaama ce'umsaa akka ture ABO ta'ee akka Galaasaa Dilboodhaan hoogganamu hin jira. ABO'n ni jira. Namoonni maqaa adda baasuudhaaf maqaa itti tolchan jechuudha. Maqaa adda addaatti baasanii ABO'n lama itti fufee jechuudha qabsoo Oromoo keessatti. Nootunli ABO lama IFLO'nis ni jira jechuudha. Kuni qabsoo Oromoodhaa waan jabeessee miti, waan itichee miti, humnoota bilisummaa Oromoodhaa waan gargar baase. Dadhabsiise ta'uun itti fufee. Kun gara wanni nu geessa gaama yoo akkana yoo tartiibaan ka deemu ta'e 2004 fi 2008 gidduutti na geessa another crisis jaarmaa keessatti. 2004 booda I think 2006 fakkaata. Egaa kora 20 booda ABO'n biyya keessatti lafa jalatti nama baay'ee ijaaruutti fufee by the way. Barattoota ijaaruu, namoota biraatti ijaaruu, even waraana keessatti. Waraana mootummaa wayyaana keessatti illee miseensa ijaaruu itti fufe. 2006 natti fakkaata Jeneraal Kamaal faan, Haayiluu Gonfaa faan, Koloneel Garasuu faan dhufan. Dhufanii ABO join godhan. Wanni suni it was faranjiin boost jettuun waan guddaa tokko ta'e. Waan akka gartee injifannoodhaan jaa ABO'n hagas jabaatee mootummaa keessatti waraana ijaaree waraana keessaa namni raankii jeneraalaa qabu ABO'tti dhufuun bustii tokko humna guddaa tokko ida'e jaarmaa keessatti. Warra sirna san keessa beeku keessaa saaxilan maal jedhantu dhufe. Hedduun keenya sirna san keessa hin beeknu biyya sanuu wanni hin jennu. Odeeffannoon isaanii hedduu gargaaraa ture. So akka gaariitti qabsoo jabeessutti qalbii namaa kakaase. So haalli kun ammas rakkoo fide. Jeneraalonni kun dhufuun dhaaba keessatti rakkoo fide. Amma rakkoon guddoon tokko I think rakkoo Eertiroonni uuman. Oromoonis willingly fudhate. Maaltu ta'ee amma waraanni caasaan jijjiiramee Kamaal ajajaa waraana ABO tahee akka hojjetu hayyu duree jalatti akka hojjetu wanni tokko reshufflementiin ta'e isaan kana accommodate gochuudhaaf warra haaraa dhufan kana. Booddee walgahii gumii sabaa tokko 2007 akkana ta'e na fakkaata. Anuu achin jira Asmaraa Eertiraa dhaqeeti. Mootummaa pirezidantiin Eertiraadhaa Kamaal beekumsa hooggana ABO alatti qunnaman. Okay. Namoonni amma gaa Kamaalis odoo hayyu duree ABO beeksisin Isaayyaas Afwerqiin wal arge. Kuni rakkoo guddoo uume jechuudha jaarmaa keessatti. Biyya Eertiraa keessa teessee pirezidantii Eertiraatti immoo wal agartee kan jiru gaafiidha. Kamaalis namoota san cabsee odoo dhaabatti hin gabaasin hayyu dureetti hin gabaasin waan akka ajaa'ibaa tokko amma walgahii gumii sabaratti Kamaal kana gaafatame san duras gaafatame maa akkas gootaa wanni Kamaal na yaadadha gumii sabaratti deebisee maali kara deemaa hunda hin argee nan gabaasaa jedhee dubbate jechuudha.
waan hin fakkaanne jedhee kan dhaqee isa fuudhee helikopteraan fuudhee isa gaas bira geesse jeneraal Eertiraati. Pirezidantiin Eertiraa immoo karaa deemaa miti. So ani harki biraa seenee ABO keessatti illee jeequmsa uumuu kana qooda qabu natti mul'ate yeroo sanillee. Gaa kun oda deemu amma namoonni gariin ka egzegatiif komitee keessa jiran kakkamaalii wajji baay'ee walitti siqan qabsoon deemuu didee hoogganaa wanni didee maal kan jedhuun kompileen gochuu jalqaban. An akkanatti fakkaatutti warra Eertiraatis yoo isin gartee qabsoo kana kan jabeessan taate isin deeggarra jechuu hin oolle jara kanaan. Zeen jijjiiramaa kan jedhu 2008 keessa fottoqni biraa ABO keessatti dhufe. Jijjiiramni kun yeroo sanii negoosiyeshinii ture dhiifama. ABO fi mootummaa Itoophiyaa gidduu negoosiyeshinii ture. Gareen sadaffaa walitti fidan karaatti ABO biyyatti deebi'u maal ka jiru. Negoosiyeshiniin kun tokkollee milkoofne. Amma akkuma jijjiiramni kun ta'een namoonni jijjiirama kana godhan warra negoosiyeshinii san Itoophiyaa fi ABO gidduu deemsisan dhaqanii qunnamanii amma nuti legitimeet ABO'dha nuti we are willing biyyatti deebi'uu fi nu wajji haasa'a jedhaniin. Damichi isaan qunnaman kun maal jedhan fakkaate obboleessa koo. Tole hayyi dureen duraanii Daawud Ibsaa xalaa isinii haa kennu delegeeshiniin ABO kana booda isaanii isintu legitimeetiidha kan jedhu yoo waan nutti fiddan isinii wajji diil goonaa jedhaniin. So dubbiin jijjiirama finnaan suni dhimma ABO biyyatti galchullee of duuba guddaa qaba ture. Jijjiiramni suni dhufeeti hoggana tolfatee Kamaal Anaazar ABO chairman ta'ee farza internaalii kaayyoo wayis tolfadha jedhee kaayyoo durii jijjiirree waan jedhu tokko faa himate hayyee. Jijjiirraa jedhee nuti arrab lamiin qabnu so maal jedhee Kaarlos jijjiirree jedhee Oromiyaa Riippaabilika jaarra jedhee you know anyway just yeroo hunda akkan argutti an mayita yaa obboleessa koo my akka yaada kootti kaayyoon golgaa dhokataadhaaf waan itti gargaaraman ta'e. Kaayyoodhaan Oromoo waliin dhabne garuu kaayyoo wal dhabne jechuun yaada tarkaanfii fudhatamu san sirrii fudhatama agarsiisuudhaaf akka qabaatu gochuudha fakkeessuudhaaf dhimma itti baama malee dubbiin kaayyoo Oromoo gargar hin baafne ammallee. There is no Oromoon teessee sirna gumii sabaa haa ta'u kora haa ta'u kaayyoo irratti split goone silaa jedhame waan dansaadha waan akkas hin turre. Amma kavarii gochuudhaaf hagoogii yaada biraa gochuu fi kaayyoon itti dhimma bahama. Amma jijjiiramni gaa baay'een turre dafeet waggaa 2 keessatti rakkoo seene. Amma jijjiirama wajjin araaramuudhaaf hogganni ABO Asmaraa jiru baay'ee fedhii qaba. Jilli dhaabbatee ani nama jila san keessa jiru tokko marii guddaa goone. Qaacaa wajji walii galuu kan dadhabe jilli marii araaraa deemaa jire kun jara kanaa wajji walii galteerra galle jijjiirama wajji waliif galle. Okay. Jijjiirama wajji walii gallee tokkummaa uumuudhaaf walii gallee akkaataa itti hoogganni gama lamaaniin wal fudhatu hundi walii gallee dhugaa dubbachuudhaaf yeroo san fedhiin guddaan kan hin turin gama keenyarraahi wanni yaani adda addaa booda dhiyaate eega bar walii mallatteessuu bira gaame booda kunis fashale. Fakkeenyaaf gara araaraa odoo deemnu Kamaal faan kora godhatanii innillee maqaa Hayyi Duree jedhu baafate. Hayyi Duree ABO kan jedhu baafate. Gama ABO keessa jirutti akkamitti an Hayyi Duree maqaa Hayyi Duree jedhu baafata kan jedhullee ishuu ta'e jechuudha. Jaarma addaati maqaa firfachuu hin danda'aatu sinnaan ishuu right? Egaa jaarma walaba ta'e jettee lama taatee tokkummaan haasa'uu teesseefu waan akkanaa kaasuun namarra hin jiru. Anyway fedhii dhaba duuba jira jechuudha. Amma jaarmaan jijjiiramaa kuni
namoota jaarmaa keessa turan civilians educated namoota baay'ee itti makame booddee Asmaraatti mallattoon waliigaltee kun godhamaa jedhamee jilli hundi dhaqee booddee akkaataa itti barcumni hiramuu fi kanaa fi maqaa kanarratti waliddaan taate kunillee fashalee obboleessa koo. Jijjiiramni fashaluun kana qofa araarri kun fashaluun kana qofaa miti. Kamaalis namoota jajjaboo duraan aboo keessa turan akka Hasan Hussein akka Leencoo Baatii jaarmaa keessa ari'e. Isaan keessa Ukiraayisii dhufee jechuudha jijjiirama jidduttu. So karaasisii akkana kanaa dhufe. Anammoo personally nama yaada araaraa kana baay'ee deeggaruun ture. Gargar fottoquun OLF kuni qabsoo kan inni dadhabsiise malee addunyaa confuse godhe malee Oromoo dhaamaase malee faayidaa tokko hin qabu. Ejjennoo ji'uun qaba. Araara ta'uu qabaa kan jedhuun garaa koorraa deeggara. 2009 akkana miseensonni biyya alaa jiran kaabaa'oodhaa araara kana deeggaruudhaan iyyannoo petition koree jiraawwachiiftuu ABO fi Haji Duree ABO'tti barreessan. Ani koree jiraawwachiiftuu ABO'tti Haji Dureetti xalayaa barreesseen gaafii miseensaa kana iyyannaa miseensaa kanaaf deebisaa kenna. Isaan gaafachuun mirga isaaniiti. Isin ammoo deebisaa kennuun dirqama keessan. Deebisaa maal kennitanii isin jechuu hin danda'u. Garuu deebisaa isintu kennaa. Deebisaa kennuun ammoo dirqama keessanii. Aan ammoo gara kootiin iyyannaa miseensota kan araara tokkummaa jaarmoota siyaasaa akka jijjiiramaa akka qaacaa wajjin gochuu godhan kana guututtiin deeggaraa indoorsin godha gaafii isaanii jedhee barreesse. Executive koree jiraawwachiiftuu fi Haji Dureetti. Waggaan barreessuu Haji Dureen Daawud Ibsaa jechuudha. Anarratti himannaa guddaa anarratti dhiyeesse. Ani iyyannaa miseensonni araaraaf deeggaran kana deeggaruu kootti akkan yakka hojjedhetti himannaa yakkaa anarratti dhiyeesse. An xalayaan barreesse laayinuma lama. Annan deeggaraa isin ammoo isaaniif deebisaa kennuun dirqama keessanii dirqama waan deebistan ammoo isintu murteessaa hangara kootiin nan deeggara iyyannaa miseensota kana. Kanuman jedha waan biraan jennaan xalayaan sun gabaabaadha. Amma inni miseensonni waan kana ta'ee xalayaa dheeraa barreessan gaafii san hunda akka yakkaa godheeti ana akka yakka san irraa godhetti himannaa irratti dhiyeesse. Himannaa duwwaa miti noo gaafii inni gaafate adabni ol'aanaan jaarmaana heerri keenya kennu irratti na haa jigu jedhee gaafate. Eessarratti eenyurratti na himataa barcuma seeraaf to'annoo irratti na himata. Hayyee. So amma gaa barcumni seeraaf to'annoo himannaa narratti dhiyaate naa kennee deebisaa kennii naan jedha jechuudha. An deebisaa dheeraan kennee gabaabaatti kan hin jedhee himannaan kun yaada yakka godhaa. An waan jaarmaa kana miidha. Waan qabsoo Oromoo miidha. Takkan hojjanne yaadan kenne yaada intola jee yaaduun kenne yaada immoo yakka godhuun aadaa abbaa irrummaati. I did nothing wrong. Kan jedhu gabaabaatti point by point deebisee kenne. So hariiroodhaan jaarmaa keessatti qabu rakkoo keessa seene. Booddee istiin nan hojjedha. Deebisaa kiyya kennee nan hojii kiyya nan hojjedha. Dubbataa dhaabaatan yeroo san. Nan hojjedha. Sanirratti waan tokko inni hin jenne communicationii hojii nan qabaa. Booddee barcumni seeraaf to'annoo yoo Haji Dureen odoo murtiin godhin na gaafatan. Odoo murtiin godhin yoo inni lakki warra koree hojii raawwachiiftuutu naa kataba. Yoo Haji Dureen himannaa sirratti dhiyaate kaase ati kanatti ni quuftaahii jedhamu something na gaafatan. Isaatu na himate. Inni akkuma barreessee na himatetti yoo barreeffamaan himannaa san kaase ani kan anaaf gaariidhaa kun hin jeen jechuudha.
akkuma barreessee na himatetti barreessee haa kaasu. Natti ittiin quufaan jechuudha. Ayyee. Amma idduma tanatti innis barreessee itti galche. Barcuma seeraaf to'annootti kaasee itti galchetti fakkaata. Koree barcumni seeraaf to'annoo himannaan sirratti dhiyaate bilaash ta'e hin jiru jedhanii na barreessan. Amma koreen executive committee discipline waan san gooteef tarkaanfii naamusaa sirratti fudhannaa naan jedha. Maali? Maal jettan? Maaliin balleessi? Ani discipline jettanis hin fudhu himannaan irratti dhiyaate isin kakaasi naan jedhee wanni hin balleesse hin jiru jedhisee haala kanaan jirra jechuudha. Amma warri jijjiirama keessa jiran gariin hiriyoonni keenya jijjiirama keessa kamaaliin ari'aman. Haala kana keessa odoo jirru mariin tokko jalqabame namootatti informaali. Mariin kun warri jijjiirama keessaa ba'an warra akka kiyyaa kaaboo keessa turre amma booda Leencoo Lataa Diimaa Goofaallee dabalate. Mariin kun dhugaa akka itti jalqabame amma waan gara ODF itti nu geesse siimuuf kana sii hima. Akka jalqabame mee haa xiinxallu qabsoo Oromoo kanaa kajoon jalqabe dhugaa dubbachuudhaaf. Eessaa kaanee eessa geenye? Maaltu achiif ta'e maaltu hafe? Akkamitti fuuldura haa deemnu? Within the context haala Itoophiyaa keessatti, haala addunyaa keessatti, haaluma Afrikaa hunda keessatti walii qabnee haaluma keenya xiinxalutti seenne jechuun namoonni hamma taane kun. Good. Xiinxala goone san keessatti Leencoo Latalleen waraqaa guddaa dhiheessee Diimaanis akkasuma namoonni hayyoota biraas maqaa dha'uun barbaadu kan hirmaatan xiinxala guddaa kana keessatti hirmaatanii yaadni tokko xiqqoo yaada nama hedduu gavarni godhu dhihaate eessa haa kaanu ka jiru. Okay. Qabsoon keenyaas ga'e addunyaan akkana ta'e gaafa jalqabnu akkana turre amma as jirra. Gama kaaniin amma Itoophiyaanis maqaadhaafis ta'u federation jedhamtee jirti. Garuu deemokiraatawaa miti. Waraanaanis qabsoofnee hamma barbaannu deemuu hin danda'amne. Kan jedhu kun hundi dubbatameet eessarraa kaanaree kan jedhu. Gaafa qabsoo dura jalqabtu Guinness Imperial Itoophiyaa jalqabne. Har'a immoo Federal Democratic Republic of Ethiopia kan jettu jira. So federationii lafa kaa'ame kan akka dhugaallee ta'uu baatu, demokiraatawallee ta'uu baatu kanarraa kaanee fuuldura deemuun waan gaariidha. Yaadummaan federationii kunuu aaba irraa margee burqee kan jiru akka bakka irraa ka'amutti walii nu galche. Well, so federationii kana dhugoomsuu kan jiru jechuudha. Dhugoomsuun tarkaanfii sirrii ta'aa kan jiru itti walii galame. Imagine furmaata barbaadu ture yaadni sun dhugaa dubbachuudha. Furmaata barbaadu ture. Amma federation kana dhugoomsuu amma gaa federation kan didu TPLF-dha. So TPLF diduun ammoo isaaniifis faayidaadha. Wanni kun dhugoomuu kan jedhuun ideological struggle geessisuun fuuldura deemuu kan jedhuutu governing walii galtee ta'e jechuudha. Yaada conclusion kanarraa duuba akkamitti dhugoomsinaa kan jedhu gama jaarmaa jaarutti murtiin taate. Oggaa jaarmaa jaarraa murteessu namoonni gariin kan iskees turan lakki jaarmaa jaaruun ta'u kan jedhu ni turan. Garuu namoonni eega yaada kanaatu itti walii gallu ta'ee akkamitti dhugoomsinaa kan jedhu immoo jaarmaa jaaruun isnoo bireener barbaachisaa tuuliin yaada jirra oolchuudha jaarmaa kan jedhutti irra guddaa walii gale. Namoota yaada kan intala hundatti walii galanii jaarmaa jaaruun sirrii miti murtiin sun kan jiru keessaa hafanii jiran. Kanaatu ODF-tti nu geesse. In hindsight, qabsoo hidhannoodha akka teooriitti waan haasaamee jira. Muuxannoo qabsoo hidhannoo.
injifannoo qabsoo hidhannoo booda kan dhufus waan haasamee jira. Sun xiqqoo it was irrelevant garuu qabsoo nagayaatiin federation kun akka dhugoomu haa qabsoofnu kan jiru. Waan kaayyoo laalchisee gaafii mirga hiree murteeffannaa ammallee hin guutamne kajootti walii galle. Kanan faallessine. Sagantaan keenya jira gaafiin hiree murteeffannaa mirga hiree murteeffannaa Oromoo hin deebine kan jedhu hundaa itti walii galle. Oromoonis gulantaa siyaasaa ufii hin murteeffanne kan jedhu walii galtee jira. Achuu ga'uudhaaf ammoo federation kana perfect gochuu deemuu kan jedhu ideaalii walii galle. Ka baay'ee conveniently amma hoggaan gartee duuba deebi'ee ilaalu conveniently bira kunne amma yaadu. Gaafas yaanne gaafas TPLF humna sanii humna federation kana dhugoomsuudha gargaaru isa jedhu addressing goone. Achirratti I think anam handi saa jedhanii miti. Xiinxala keenya keessa waan sila seenuu irra ture. Okay, federation dhugoomsinaa. Federation kana perfect goonaa. Inni immoo ka dhugaa ta'uun Oromoodhaaf ni gargaara malee miidhaa hin qabu jechuun sirriidha. Faaktarii tokko nuti hin laalin booddallee rakkoo ta'e mootummaan TPLF kun abbaa irree ta'u maal tokko hunda dubbannee is it possible TPLF aangorra jiru federation kan dhugoomsuu hin danda'ama kan jedhu bira dabarre. Dhiibbaa goonaa maal kan jedhuun isaaniifuu faayidaa kan jedhu isaaniif faa hunda dubbatu ture. Anyway, hoggaanama of duuba deebi'ee ilaalu silaa gaafii kana kaafnee wanna jenne really federation dhugoomuu hin danda'u sirna abbaa irree keessa jennee dhaabbachuu hin dandeenya turre. Kuni waan hin booda natti dhufe. Gaa kanaan ODF ijaarre. ODF hoggaa ijaarru kanuma ammallee irra deebi'aa sagantaan siyaasaa keenya ni jira. Mirgi hiree murteeffannaa Oromoo hin dhugoomne kan jedhu wanni qabnaa. Bakki immoo jijjiirama keenyayyuu progress dhabuu keenyaa qabsoon keenya kind of bakka tokkotti stagnate godhee ture. Dhaabbatee jiraachuu stagnate ta'uu stagnate godhee ture. Kana hunda laallee murtiin akka sadarkaa yaadaatti murteessinee furmaata barbaadaadhaa murtii sirriiti jeetii yaada. Bakka immoo TPLF irratti ammallee hin dogoggorre. TPLF humna federation hin jenne. Garuu akkamitti TPLF keessatti nagaan dhugoomsina waan hin danda'amne san irruma kunne. I think sun irra natti fakkaata. Kana akkamitti wanni jennaa kan jedhu jibbaata goone haasawuu jalqabne. By the way, warra OPDO wajjis haasawuu jalqabame. OPDO kanallee nu caalaa isaantu miidhame. Isaan kun Oromoodha. Isaantu uftuulummaa TPLF jiraachaa jira kan jedhu ufitti himaa turre. That may be so, but aadaa isaan TPLF irratti bulutti baratan san irraa fagoo jirraa laaluu nurra ture hin laalle san. Jaarmayni gana 27 ejentii TPLF ta'ee hojjate aadaa biraas akka wajjin guddifachaa deemu. Bilisummaa baaftuu ta'e more even TPLF ta'u akka barbaaduu danda'u. Hin laalle laaluu hin dandeenye yeroo san. Laaluu hin dandeenye. Kun amma waan hin booda. Gabri miidhame akka mootii san ta'uu barbaada. Hagana hubanne dhugaa hagana laalle dhugaa dubbachuudhaaf. Hoggaa gariin keenya akkana jennee gariin namaa maal jaa lakkii isaan kun yoo gartee cunqurfamuu taate yoo of tuulummaa jalatti buluu maal akka taate kan of gaafannu ta'e isaantu keessa jiraate kan jedhu ati convenient ni jira bar yeroo gargarii gar tokkotti deemuudhaaf convenient sammuu kee convenient answerii kennitaaf.
Rakkoon isin ture waan wakkatamne waltajjiin siyaasaa Oromoo akka malee dadarkaawee waan tureef any solution barbaaduuf ta'u. Exactly. Solution barbaada waan sitti fakkaate jala deemu ture. So what happened was then odo egada 2013 jaaramne akka jaarmaatti in the meantime sochiin qeerroodha immediately jalqabe nuti by the way yero ODF jaarus still camping mora Oromoo akka tokkoom nullee isaan akka tokkooman number 1 ture taak maqaa ABO jedhu fudhachuu baafachuu indinne beeka tokko anaka argi godhee maqaa ABO jo baafachuun qabnu kan hin jedhe maaliif maqaa kanallee duplicate gochuu hin qabnu yaada jirraa Oromoo hifachiifne ABO jechuun qabu namoonni gariin ka ABO buureessan kan hojjiran yoo maqaa ABO jennee anas keessa maaliin hojjedha nama jedhu hundaa ture so taduraa maqaa kana baafachuun qabne warri morme ka'e tokko anaatu korarrattu anaatu ka'ee dubbate debate godhe warri ABO qabna maqaa kana baafachuu qabna jedhe jira korarratti debate goonet an warra baafachuun qabnu jedhu bakka bu'ee dubbadhee maqaa kana ODF itti filandeechu maqaa hedduu keessa so we did not want to duplicate maqaa san hin barbaanne maalifi yoo akkas goone akkuma maqaacha akkuma jijjiirama maal ta'u maqarratti walolu ta'a dubbin jechuudha dandee deemee abalutti gabbu'e jaarmaan kun we did not want to repeat that mistake jaarmaya Oromoo tokkorratti propagandaan oofne farra isaanii taane never nu arrabsanuu hin deebifnuuf jennee ejjennoo fudhanne nu arrabsanuu hin deebifnuuf jennee kunis ragaa jira dubbannee jira in public kan biraa wajji hojjechuuf ammoo marii araaraa hunda jalqabne hunda isaanii wajjin yoo isin amma hundi isin kaayoo qabstanii isin Itoophiyaa taatanii nuun jedhan miti okay nu dhiisaa isin tokkoma hunda jennee nu dhiisaa nuti warra ODF federation kana filate dhiisaati isin tokkoma jennee nu dhiisaa it doesn't matter jaarmayni Oromoo hundi hin tokkomne so really this is our problem abbaa gidii rakkoo kana keessa turre OPDO wajji kontaaktii jalqabne TPLF wajjis namoota TPLF namni qunnama jiraachuu malu garuu an qunnamti OPDO wajji ta'e quban qaba kan dhaga'ee jira OPDO wajjin qunnamti amma gaa imagine already sochiin qeerroo jalqabamte hariiroo uummanne OPDOonni odeeffata keessaas nu kennuu jalqabanii hariiroo jalqabne kanuma akkana ture booda gaafa 2015 leencoo lataa amma warri TPLF qunnamamanii ala kanatti I remember namni TPLF tokko maal ji'a sagantaan keenya dokumenti keenya qoratee dhufe namni I think Sibaat Naggaat maqaa dha'uu nan danda'a qoratee dhufe sagantaan keenya maal jedhaa paartiin siyaasaa qabeenya dhuunfaa horachuu keessaa bahuu qabaa jedha paartiin siyaasaa naggaadee miti jaqabni tokko paartiin siyaasaa biyya bulchuuf dorgoma malee naggaada keessa seenuun qabu qabsoo yaadaa kan proogiraama gochuu qabu amma namichi dubbate kana nuuf jettanii jedhe amma namoota isa qunnamanii wajji haasoo kana nuuf jettanii kunoo ifarti qabna maal jenna nuuf jettanii jedhe amma hoggaan gabaasaa godhu ani akka OPDOtti sagantaa siyaasaa kan ni barbaada namichi kun hin jedhe jechuudha my reaction he can't tell us our program so reaction isaanii akkas ture warri OPDO anaa miti namoota nama tokko qunnameen jira delegationii nama tokko wajjin qunnama keessa nan jira garuu frequent contact warri qabu anaa miti namoota qabantu jira gabaasaa gaggaarii argachuu jalqabne gabaasaa gaggaarii keessa isaanii argannee booddee inuu keessatti akka fincilaa jiran hunda argachaa turre gariin keenya kanatti gammannee yaada gammachuutiin gariin simatee gariin ammoo fakkeenyaaf ani this is just enemy campaign jarri kuni ejentoota diinaati kan ji'uun reservationii qabaachaa ture
Okay. So haala akkasii keessa odoo jirru obboleessa koo Leencoo Lataa biyya dhaqe. Wanni Prime Minister Itoophiyaa illee dubbisnee delegation tokko Prime Minister Itoophiyaa taphee namicha kana Hayilamaariyaam Dassaaleny dubbifne. Yeroo as Ameerikaa dhufu delegation keenya tokko dhaqee dubbise. Gabaasaan nu galee amma ati Leencoo ati clear taatee jirtaa dhufu hundi keenya wanni qabna. Blacklist keessa jirra biyya seenuu dandeenyu zee haadhi listii nurratti qabu. Garuu Leencoo kan kee qulqullaa'ee jira. Gaafa durisi Mallas also talking nice about you. So ati dhufuu dandeessaa jedheen namichi sun anaatu garantii si godhaa jedhe the Prime Minister. Okay. Hayilamaariyaam. Amma okay baallama qabanne jennaan didan baallama yoom haa dhufnu kan jedhu baallama nuu qabuu didan. Warri TPLF fi Prime Ministerichis warri OPDO. Okay. Bode let us just make it faith a company dhaqnee achitti sin dibnaa jennuuni force of goone haasennu kan jedhu afeerraa saanii malee Leencoo fi jaalli tokko sandura nama tokko erginee achi jira namni tokko dhaqan Finfinnee dhaqan. Finfinnee ugaa dhaqanii kan si dhibu warri OPDO namni OPDO asii dubbisaa turre Leencoo Lataa fa'aa ijaanu arguu sodaatu. Itti bilbilaan rifatee as jirtanii. Inni namni OPDO sunu maqaa isaa dha'uun barbaadu isaan arguu dide. Kaan bilbiluu jechi bilbilaan Tigirichi allakki biyya alaatiin jira achumatti na eegaa jedhaan Sibahat Faan. So guyyaa lama sadii bulanii guyyaa sadaffaa moo akkanatti security'n itti ergee amma kunoo within 24 hours asii haa baatanii jedhee jara kana baasee jechuudha. So haala akkanaa keessa odoo jirru amma gaa kun fashalee deebinee discuss goonaa odoo jirru qabsoon qeerroo kun jabaachaa dhufe zeen mootummaan Abiyyi jijjiiramuu dhufe. Nuti Abiyyi hin beeknu communication an Abiyyi eega late 2018 dhagee waa isaatu hin beeku namni hedduun hin beeku. Nu keessa namni gariin ka Abiyyi beekan ni jiran. Hoggana ODF keessa. Booddee jijjiirraan dhufe. Hoggaa jijjiirraan dhufu amma isaantu nu waame delegationii eega Abiyyi Prime Minister ta'e booda delegationii OLF dubbisuudhaaf biyya alatti nu qunnamuudhaaf invitation itti ergan jechuudha. Okay, may wasi gaafadha probably rumors illee ta'uu mala. Odoo Prime Minister hin ta'in dura kaartuumitti wal argita groupiin keessa wal arge isaa waliin Abiyyiin Diimaaf Leencoon kaartuum. Diimaaf Leencoon kaartuum dhaqanii turanii. I think namoonni achitti wal arganii namoonni that was kind of conference akka scholarly ta'e tokko. Kan amma nan dhagayetti Abiyyachin dhufne namoota Tigrootaatu achi dhufe. Tigroota dur isaan beekan. Namoota TPLF kan turan. Isaantu dhufe isaan agarra jedhamee nama Oromoo tokkollee akka argan hanga baasaa isaanii keessatti hin agarre. Ayyee fufi. Ayyee. Invitation isinitti argan. 2018 dhufe angoo qabatanii within a week dhiifama. Afeerraa jila keenya biyyaalatti qunnamuudhaaf nuuf godhan jechuudha. Amma jila tolfanneeti jilli keenya dhaqee isaan qunname. Jila keessa kan jiru amma bahee jira Foreign Minister kan ture isaan jira Abbaa Duulaa jira namichi security head of TPLF ture maqaa isaan beeku. Bahee tokko very famous security head. Getaachoo Asaffaa. Isaantu dhufee jila keenya dubbise. Jila keenya waan dubbisaniif biyyatti isin simachuu barbaannaa biyyatti galuu qabdanii kanuma anjessuuf dhufan jechuudha. Okay. In deebi'amee biyyatti odoo hedduun ture within 2-3 weeks jilli keenya gara biyyaa deeme. May gara dhumaa amma biyya dhaqne ani warra delegationii ODF biyya keessan jira. Yes. Yeroo biyya dhaqnu Abiyyii fi Lammaa wajjin wal geenye. I will tell you waan gaafas natti dhagamen si hima.
Ayyee. Abiy sagantaa keenya akka gaariitti qorateeti waan Oromoo qabsaa baaneef baratee laalee waanuma nuti dhaga'uu barbaadnu nutti haasa'e. San dura kuni walgahii maatiitiin hin jedhe. Walgahii jaarmaa lamaatii miti. Nuti maatiidha. Disarm nu godhe miti maatiidha nuti. Obbolaa yoo siin jedhe maal jette san booda. Nuti maatiidha. Maatiidha jedhe. He used the word nuti maatiidha nu jedhe. Maaltu irratti dhagame haa? Namni ati maatii jedhe akkanatti simadhutti akkanatti fudhadhetti kuni haasaa jaarmaa siyaasaa lamaa miti. Haasaa obboleessaatti hubata namichi kuni kan jedhuttiin fudhadhe. Sanirraa kan hafe waa'ee ejjennoo siyaasaa fi kaayyoo laalchisee waanuma nuti dhaga'uu barbaadnu nutti haasa'e. Zeen booddee kana hunda haasofne dabareen keenya dhufe yaada kennuudhaaf. Ani yaada namoonni biraa kennan sirriitti yaada dhukkiyya garuu nan yaadadha. Yaada nan kenne. Yaadni nan kenne laal akkana. Yeroo jalqabaatiif hin jedhama. Yeroo jalqabaatiif isin Oromoonni mootummaa Itoophiyaatti amma aangoo qabattanii. You are in charge of Ethiopia. Mootummaa Itoophiyaa Oromoon dhuunfate jettutti fudhadhaa. Isin kana dura hanga nuti beeknu mootummaa TPLF Tigiree dhuunfatee Amaaraa dhuunfatee biyya kana keessatti hundi isaanii qixxummaa hin finne, nagaya hin finne, demokraasii hin finne, seeraan bulmaata jedhamu hin finne. Amma Oromoon biyya kana jijjiiruu hin danda'a. If you do the following, kaasii gadii kana yoo gootan. If you do justice to all, hundaafu haqa malu yoo kennine, yoo hojiirra oolchitan. Biyya kana keessatti nageenyi ni dhufa, qixxummaan ni dhufa, guddinnis dhufuu ni danda'a. So, do justice hin jee jechuudha. Oromoodhaafis kanuu malu, kasaba kanaan malu ol hin barbaadu Oromoon. Garuu Oromoon waan isaan malu argachuu qaba. Hunduu waan isaan malu haa argatu. Kana yoo gootan, you can transform Ethiopia. Warra durirraayis adda ta'uu hin dandeessu yaada ji'uun kenne jechuudha. None of them reacted. Amma mataa isaanii nan argaa lammaan baay'ee mataa hurgufa in accepting. Booddee, well, dhumarratti booddee, well, isin amma muuxannoos qabdu, experiences qabdu, tarii ogummaa maal walitti yoo dhufne jijjiirraa guddaa fiduu dandeenyaa kan jedhu lammaan dubbate. Yoo wal gargaarree, we can do something kan jedhu lammaan dubbate. Booddee, again, second meetings qabaanne Abiyyiin wajjin. Okay. Amma dura waajjira amma mana isaa mana inni keessa galutti nyaannee taphannee haasofnaa. Amma yeroo gaafii gaafannu Abiyyi akka nama waan hunda beekutti dhiyaata. Everything. Waan hundarratti ati yoo gaafii gaafattellee because you did not know. Isin fagoo waan tun tariif waan kanan beektan isin maal waan so akkasti dhiyaata. Booda gallee amma review goone warri wajjaa mee review haa goonu kan jedhu dubbanne. Sandura odachin ga'ini hoggaa asii deemu kaanuun ani yaada tokko dhiyeesse delegationidhaaf. Namoota gartee diina kaampii diina jennu wajja haasa'uu deemna. Akkamitti diina wajja akka haasofnu holii galuu qabna haa dubbannuun jedhee indi damee yaadni sun. Indi damee yeroo haasaa san keessaa baanu namni tokko ka hiriyaa kiyyaa amma ati convince taatee naan jedhe waa'ee jara kanaa jennaan well
waan dhagayetti gammadeen jedheen. Waan dhagaye anduruun beeke ati tarii nabiidha ati profeetidha achi teessee agartaa nammoo isa arguu hin danda'u. Garuu waan amma dhagayetti gammadee kan jedhuun dhagayee deemnee booda review goone. Yeroo review goonu namni hundi positive waan dhageenyu hundi positiveidha. An garuu waan tokko naaf hin taane na sodaachisaa jedhe. Innis attitude Abiyyi an waa hundan beeka jedhu kana know it all jedhu kuni xiqqoo I'm not happy about it jedhe. Namoonni hedduun namni tokko immoo miituu jee dubbatichi keessaa. So akkas ture. Zeen kadhumaatiin siimaa ODF ODP jedhamu wajjin sagantaa isaan sirreeffatan federeeshinii milkeessuu dhugoomsuu san yoo dhugoomsine jennee isaanii wajji walii galuuf murteessine. Ka mallattoo kana mallatteessine lammaa wajji ODP isaa chairman ture. Amma mallatteessinee lammaa mallatteessinee marjar gochuudhaaf yaadame. For the sole purpose federation dhugoomsuu yaada jiru saniif. Booddee odojuu dubbiin kun lafarra harkifate. Lafarra dhugoomsuun sun lafarra harkifate. Booddee Abiyyi isa akka inni waan kana dhaabe dhageenye. Maal jedha Abiyyi lakki yoo amma isinii wajjin marji goonee Amaara rifachiifnaa Amaarri immoo jaarmoota Amaaraa hundaa wajji walii agallu ja'a haa tursiifnu kan jedhu. Experience san kenname. The fact is they did not want walitti makamuu san ODF wajjin barbaanne. ODF biyyattis galee jaarmaa ta'uu hin dandeenye achumaan dissolved. Actually filmaata lamaat ture. ODF diigu ODF jaraa wajji marji gochuu kaju. Anama dissolve agoonu. There is no political need for ODF yaada juun qaban ture. Officially dissolve agoonu. Kan jedhu qabachaa ture garuu majoritiin gara marjarii deemee marjariin sunis hin dhugoomne ODF is dead. Kana ta'e. Hedduu galatoome Dr. Bayyaan waan hedduu deebinee alalchinu waan baay'ee nu kennite sa'a dheeraallee si qabe garuu waan garee xiqqaaf gaaffii lamaan tokko kaasee akka waliin haasofnuun barbaada. Isin dura takka ganna dheeraa argitee tattaaffiin honestly namni Oromoo kan masin ODF gootan karaa hedduurra dhufame waan takkitti fakkeenyaaf amma gaafa jalqabaa sana gaafa namni ka'u Oromoo jedhanii ka'uun duuba isaatu rakkoo ture. Uummata kanatu akkan jirree beekamaa ture. Qabsoon kun jiraachisuu bira geessise amma addunyaanuu beekan. Yeroo garee ofiin gaafadha. Qabsoon Oromoo kun inclusive universal message ka qabaatu fakkaatu namni baay'een amma Oromoo gujjatu immediately isa kan exclude waan gooteen itti fakkaata. Meerre nutoo kana dhabuun keessaa yeroo ammaa kana keessatti namni hiistiriinis akka gaariitti hiikamee namni babbaratee jira akka durii sana. Even boundary hawaasa jidduu jirtu kun xiqqoo ta'u hawaasni Oromoo kun illee socially akka inni itti constructed ta'e hogguu lalaaltu wanni kun miidhaa qabaata yoo bal'ifate amma Oromoon meeseejii isaa qabsoon isaa bal'ifate universal message ilma namaa kana hundaa'oo inspire gochuu silaa qabsoon isaa inuma qabaata garuu articulate yoo goote malee. Namni kaan seenuu batu akkamiin laaltaatu waan kana? Laali gaafiin kun amma sadarkaa irra geenye irraa obboleessa koo gaafii hundeeti. Maaliif bakki amma jirru qabsoo jalqabne irraa ganna 50 bira geenye jirra. Ganna 50 kana keessatti waan baay'ee geeddarame. Garuu an amma bakka irraa ka'uun si hima. Yeroo furmaata rakkoo keenyaas rakkoo saba Oromootiisis ummatoota biraa amma biyya san keessa jiru hundaafu yeroo yaadu bakki irraa ka'amuu qabu jee aan amanuutu jira. Ka furmaata fida jee aan amanu. Bakki irraa ka'amu Ethiopia as a state akkamitti ijaaramte.
rakkoon biyyattii sanii hundi akkaataa itti mootummaan Itoophiyaa jedhamtu ijaarame biyyi kun itti ijaarame irraa madda. The formation itself akkamitti ijaaramteen durattuu mootummaan Haile Sillaasee fa'aa nuu himaa turan. Ani obboleessa koo abbaa giddi yeroo nan guddadhu maqaan biyyaa the Imperial State of Ethiopia jedhama. Namichinis the Emperor elect of God jedhameet Emperor ta'ee jira. Kani waaqa malee nama duratti itti gaafataman qabne. Yes. Itoophiyaan impaarator nus hin cabne Oromoonis humnaan cabee incorporated ta'e. Empire by definition hiikkaan empire addunyaa kana hunda keessa ummatoota ka humna qabu walitti qabee bulchu. Akeekni isaas saamicha kan ta'e, saamicha diinagdee kan ta'e. Humni immoo impaayarummaa san jaarte immoo aadaa ofii, afaan ofii, amantii ofillee kan biratti fe'uudhaan kan deemte. All empires addunyaa kana keessatti akkasitti ijaaraman. Impaayaroonni hundi hin diigaman. Amma Itoophiyaan tun akkatti addunyaatti himattu. Gaafa impaayarummaan kan nama boonsutti fakkaate. Itoophiyaan nus impaayara jedhanii himatu. Gaafa ummata biraa kolonaayiz gochuun cabsanii bituun kan staatasii gulantaa addunyaa keessatti kabajaa namaa kennu gaafa ture. Itoophiyaan nutis koloneeffataadha jedhu. Kitaaba siyaasaa histirii an baradhe balbala 7-8 kan hin baradhe. Kaatsee Teediroos iska Haile Sillaasee Itoophiyaa taariikh kitaaba jedhu. Achi keessatti nuti akka nu gabroomsan qinyi gazzaan baziiqan qinyi gazzaan baziiqas qinyi gazzaan gazza jechuun kolonaayiz godhe jechuudha. Civilize by the way faranjiin hoggaa Afrikaa dhayxee bittuu civilize goonaa jechuudha. Maaqnaat Amaarris maaqnaat san kolonii san irratti hojjete jechuudha. So gaafiin hundeen Itoophiyaa achii ka'uu qabdi taakka. Ummatoota an Oromoo akkanatti ilaalu. Oromoo nu ummata uf bulchaa ture. Ummata sirna gadaas, sirna mootiis jaarachaa ture. Silaa Abashaan dhuftee nu weerartee qaxara cabsuu baatte. Oromoon silaa sirna mootii isaa jaarata ture. Tarii mootii abbaa jifaartu humna ta'ee Oromoo hunda bijatti gabbarsiisee mootii Oromoo tokko jaaraa. Yookiin Kumsaa Morodaati yookiin Kabiraatu mootii akkasumatti Xaaliyaan Jarmaniin mootummaa akkatti jaaratanii beektaa. Oromoo keessaa tokko silaa dhufee ka Oromoo tana walitti qabee sirna mootummaa ijaaru dhalatee mootii taana silaa Oromoon mootummaa tokko in Afrikaa ummata guddaa tokko kan mootummaa qabu silaa ta'uu dandeenya ture. So jaraatu qaxara nu cabse. Qaxara cabuu jechuun saba guddataa jiru akkan guddanne cabsanii gara biraa maksan. Gabroomsan. Dubban. So maaliif achirraa ka'uu qabna kan hin jiru maaliif fakkaati? Gaafii jirtuutu biyya san keessa jirtuutu kanarraa madde. Gaafileen jirtu. Amma gaafiin Oromoo, gaafiin Sidaamaa, gaafiin Walaayittaa, gaafii uf bulchuuti warra uf bulchaa ture. Kan biraas akkasuma. Gaafiin ammoo warra impaayara kana ijaare immoo karma hundaan mala fedheen haa ta'u impaayara kana tursiisuu qabna biyya kana nuu jaaree biyya kana nuu bulchuu qaba kajuu amma deebi'ee dhufu. Warraaqsa 74 booda kan ture akkamitti impaayara kana jijjiirree gariin sooshaalistii goonee gariin dimokiraatii goonee biyya hundaa akkamitti goonaa kan jiru ture. Amma bakka jirtu of duuba deebi'uu jira jechuudha. Wanni Daani'el Kibrat yoo tokko baay'ee nama hima. Bakka dur turre gaara ol ka'aa dur turretti wada qadmoo kaffitaa inni mallasaallan kajan sun achitti deebinaa jechuudha. So achirraa ka'uu maaliif barbaachisa? Achirraa gaafa kaane okay akkamitti wajjiin bullaa gaafii jiru hundi walitti haasa'ee akka itti wajjiin bulan irratti yoo walii galame nullee inni feena obboleessa koo anisti naman laal. Kan jijjiirru hariiroo siyaasaa qabu jijjiirra malee joogiraafii bisee jijjiiruu hin dandeenyu.
Joogiraafiin jijjiiramu. Achuma ollaataa lafti jijjiiramtu. Amaara wajjis, Somaalee wajjis, kan biraa wajjis joogiraafikaalii ollaa taanee jiraachuun keenya waan hafan qabna. Kan jijjiiramuu qabu hariiroo akkam qabaannaa. Hariiroo akkam. Hariiroo gabroomsaati kan gabroomeeti moo hariiroo qixxummaa qabaannaa. Dubbiin fundaamentaal, dubbiin hundee kana. Kanarratti mari'atamee sirni ummanni hundi ufiin uf bulchuu, abbaa biyya isaa ta'uu, afaan isaatiin buluu, baratuu hundaaf dhugoomee ikonoomik hariiroo diinagdee wajjin naggadu kan qabnu itti gurguruu, kan qabnu irraa bitachuu, uummachuu, common market kan jedhan kana tolfachuu nuufillee dantaadha. Gaa bakka amma geenyerraa dubbiin achi geessee jirti. Garuu laal obboleessa koo akka hin amanu. Dubbiin akka fedhellee haa taatu Oromoon mootummaa isaa qabaachuu qaba. Mootummaa Oromoo. Mootummaan kun mootummaa dantaa Oromoo tiksu. Nagaa Oromoo tiksu. Guddina Oromoodhaa kan tajaajilu, kan taligu. Ammoo hariiroo qixxummaa ummatoota biraa wajjinis akka qabaannu kan gochuu danda'u instituushinii kan akka yoo jaaranne qofa jechuudha. Bakka amma geenyetti duraan yeroo amma Hayilee Fiddaa fa'aa turan, Maarksii turanii, yaada ideoloojii Maarksizimiin deemanii, gitaan deemanii, anis amanaan ture. Ummata hundaatu bilisummaa fedhaa. Ummata hundaa demokiraasii fedhaa. Ummata hundaa nagaa fedhaa. Yoo kana ta'e kanarratti dhaabbatee ummanni kun sirna kana ijaarachuu hin danda'a kan jiru akka yaadaatti nan yaada. Garuu impaayarummaan tun gaafa haa turtuun dhuftu amma namummaa namaatu gaafii godhu Oromoon biyyaa'uu hin qabu jechuu haala akkanaa keessa jira. Kana odoo adireesiin godhin, odoo rakkoolee kanaaf furmaatan godhin gara biraa deemuun hedduu rakkisaadha. Ultimately akkanatti fakkaatutti iddoo kana numa gaama. Gaagama dheeraa booda, lola dheeraa booda, furmaanni booda kanuma. Maaliifii yeroo tokkotti adda faca'uu barbaadutu ajandaa duraa ta'a. Gaafa kun ta'e immoo wajji jiraachuunis dantaa ta'a. Walitti dhufuunis hafan qabu. Kanaaf sadarkaa amma irra geenyetti dhugaa dubbachuudhaaf addunyaanis karaa teekinooloojiitiinis karaa hundaan geeddaramaa jira. Information zabana gadaa information keessa jira. Information humna guddaadha. Qawwee qofaa miti amma. Information humna guddaa. Jaarmeenis humna guddaa. Kana hunda walitti finnee dhaloonni dhufu waan hanga ammaa dhaloonni na duraas kiyyaas tarii keetis hin argatiin argachuu hin danda'a jeetiin amanaa. Garuu kan argachuudhaaf daran jaaramuu, daran wal dhaggeeffachuu, daran hooggana qabaachuutu achi nama geessa malee gargar faca'uun gaagama guddaaf saba kana saaxila. Kan biraa Oromoon kun saba guddaadha. Saba guddaa. Sabni guddaan hamma Oromoo kan mootummaa ufii hin qabne. Ka gulantaa siyaasaa, political status ufii filateen hin bulle jiranatti hin fakkaatu. At least in Africa, addunyaa keessaas. So, sabni guddaan kuni rakkoonsaa furamuun murteessaadha. Guddumminni keenya immoo amma diversity nuti dur ganna 500 dura Oromoo hundi amantiin isaas tokko, sirni gadaa isaas tokko, booddee Oromoon diversity waan jedhan adda addummaas qaba. Shakkiin hin jiru. Adda addummaan amma amantii jira. Dominant Muslima qabna, Kiristaana qabna, waaqeffataa qabna. Garuu garaagarummaan kun hundi diversitiin kuni nation yaada saba jedhu wajjin araarfamee deemuu qaba. Nuti biyyoonni addunyaa kun mootummoonni addunyaa kun mootummaa sabootaati.
national states dhaabbatan. National states mootummaan saboota yeroo dhaabbatee diversity of isa keessaa kanas keessummeessee qixxummaa keessoo isaas mirkaneessuun dirqama. Waggaa keessaa qixxummaan jiraate, haqni jiraate, nageenyis jiraate. Gar tokkoon hooggantoonni siyaasaa hirmaannaas haa ta'u qixxummaa keessoo keenyaa dhugoomsuu irratti itti gaafatama guddaa qabu. Gara biraatiin ammas ka uummanni akka uummatatti hubachuu qabu. Oromiyaan biyya Oromooti, mootummaan Oromoo mootummaa saba Oromoo tahuu fudhachuun namarra jira. Maaliif amantii hedduu qabaanneedhaaf ka amantii keenya hordofu nama Oromoo amantii keenya hin qabne caalutti dhiyaatu. Hin jiru. National state biyyi hundi daangaa itti ijaaramte daangaa sabaati. Islaama waan taaneef jecha mootummaa Islaamaa Somaalee wajjin, Arabaa wajjin jaarannee jiraannaa jechuun dhugaan ta'uu waan miti. Isaan mootummaa sabootaa qaban kan hafan. Kiristaana waan taaneef mootummaa kiristaanummaadhaati Jarmanii wajjin yookiin Rashiyaa wajjin jaarannaa hin ta'u. No. They have national states. Nulleen, of course, warra amantii wal fakkaatu wajjin qaban hariiroo qabaachuun mirga. Garuu mootummaan keenya mootummaa sabaati. So, sabummaa fi amantii kana hariiroo qaban sirnaan hubachuu, sirnaan qabuun murteessaadha. Maaliif saba bal'aa kana, saba diversity qabu kana, qixxummaan qabuun murteessaadha. Yoon ta'e numaatu ofitti rakkoota akka hin taane waan sodaa dhufiin kana kaasa. So, gaafii na gaafatteef, yes, keessa keenyatti illee nagaa fi tokkummaa akeeka tokko irratti dhaabbate qabaachuun murteessaadha. Keessa keenyatti illee dantaa keenya akka itti taligannu, itti bulchinu mirkaneeffachuun barbaachisaadha. Ummatoota biraa wajjin bullee, kophaa bullee mootummaa Oromoo dhaabbachuun murteessaadha. Kanaatu garas nu geessaa jeetii yaada. Universal akeekni gartee hundaaf tolu qabaachuun gaata. Yes. Kana hariiroo ummatoota biraa wajjin qabnu akkam akka ta'e hariiroo akkam qabaachuu akka barbaannu ifa godhee lafa kaa'uun murteessaadha. I agree with you. Qabaachuu qabna. Maali ka ifa ta'e? Waanuma duratti amannu san. Ilmi namaa hundi nagaa ni barbaada. Ilmi nagaa hundi qixxummaa ni barbaada. Ilmi namaa hundi haqa ni barbaada. Jennee hariiroo kanarratti dhaabbate ummatoota biraa wajjin ka kabajaa, ka dantaa waloo qabaachuu akka barbaannu ifa gochaa deemuun dirqama yeroo hundaa'u. Keenya duwwaa dubbachuun irra hin jiru. Ummatoota biraa wajjinis hariiroo akkanaa qabaachuu qabnaa ka jiru barsiisuun, dubbachuun, hariiroo qabaachuun murteessaadha. Ultimately waan reefu jechuun deebi'aa ji'oogiraafii keessanii jijjiirru hariiroo immoo achi jijjiirree hariiroo nagayaa, hariiroo qixxummaa, hariiroo haqaa, ka wal kabajaa uumuun ammoo hin danda'ama. Kanaaf abbaa biyya keenyallee taanee mootummaa keenyallee qabaannee ummatoota biraafis waan fakkaataa hawwinee wajjin jiraachuudhaaf hojjechuunis barbaachisalleedha, dirqamalleedha jeetiin laala obboleessa koo. Dr. Bayyaan hedduu galatoomii akka gaariitti hubannoota kennuun qooddatte nuun hiratte. Egaa warri waltajjii kana hordofu beekanii ani nama gowwaa tokko yeroo garii waan gowwaa gaafadha. Sillee gaaffii gowwaa tokko si gaafadha. Amma hogguu teenyee ilaallu egaa wanti hundinuu institution biyya isaa ta'u state yeroo fidaan ijaarama durgosaan jiraataa balbala ibidda amma akka ilaalaa jirrutti state as an institution biyya baay'ee keessaa amma biyya guddatan kana keessatti legitimacy isaa xiqqaataa dhufaa jira. Durgaafama industirii ture manufacturing jala waan bara turani gaarii ture amma warri teknoolojii haaraa kun biyyarraa guddatanii dinagdeen isaanii, humni isaanii, beekumsi isaanii, information isaan qaban jechuudha. Halkan tokkoon biyya diiguu sadarkaa danda'an bira gahanii jiran. Afrikaa kan immoo argine waggaa 50 waggaa 60 state erga ijaaranii as biitti tokko maqaa waamanii viable
viable state kataate state mootummaa waan inni ijaaramu service ummata sanaaf kennu security ummata sana guarantee gochuu ka danda'e hin jiru. Bifa kana garam deemna gara fuuldura aga tokkorraa dubbatteetta pessimistic illee jechuu dandeessa. Pessimistic view nan qaba akkamsi fakkaata. Kana keessatti Oromoo biyyuma ofii ijaarratee mootummaa oguu ijaarra hiyyeessa IMF jalaan bahu kireeditii bakka irraa argatu qabu akkam nu wayyaa mee kanarra immoo waan gaaffii gowwaa kana nu deebisee. Lakki gaaffii gowwaatii miti. Gaaffii gowwaatii miti, gaaffii qaraatii, gaaffii ammallee hedduu barbaachisaadha. Gaaffii namni hundi itti yaaduu qabu. Addunyaan gara deemtu bakka mootummaan hin barbaachisu je'urra hin geenye garas deemaa hin jirtu akka yaada kootti. There was a time yeroo economic drive godhu. Hoggaa diinagdeen dantaa ol'aanaa jedhee fudhatamu addunyaan gara common market deemte. Common market hoggaa deemtu amma individual rights mirga nam tokkeedhatu hunda dura dhaana. Maal suni freedom of movement bakka fedhe deemee bakka fedhe itti hojjatee bakka fedhe jiraatee mirga qixxummaa qabaachuu mirga heeraan kabajame qabaachuu the European market yeroo tokkotti laal maaltu san fide wanni everything in order kaa'uun gaana fakkaata. Ka gartee mirga namaa nam tokkeedhaa kana dantaa ekonomii kana duraan sun ka dhufe eega political mirgi politikaadhaa dhugoome booda dhufe kun. Erga mirgi politikaa dhugoomee ummanni mootummaa ofii ijaarratee yeroo fedhe buusee kan fedhe jijjiiree freedom bilisummaan jedhamu eega dhugoome booda yes maaltu dhufa san booda jireenyaa dhufa gaafii jireenyaa dhufa livelihood guddina diinagdee ammas fedhiin mirga nam tokkeetu dhufa. Yeroo san gaafii sabaa ka jedhamu hafeeti amma gaafii nam tokkee dhufa. Nam tokkeen bakka fedhe deemee dalagachuu bakka fedhe deemee naggaduu baawundariin akka badu yeroon itti dhufu ni dhufa. Garuu tartiibni ittiin deemee achi gamu akkanatti fakkaatutti mootummaa ofii qabaataniiti. Yeroo mootummaa fi biyya kee qabaatteeti. Mootummaa ofii relinquish gootee diigdee hin ta'u. Amma hin deebi'a. Look, waan ta'eef amma liberalism ka jedhu kana exactly ideology liberalism jedhu kun free market, free movement of goods and human jedhu kuni amma yaada addunyaan keessa deemaa jirtu. Addunyaa gosutti naggadu. Amma immoo rakkoo mudataa jira. Nationalismii dhufe amma lakki kunillee qixa hireeduu kennaan jiru. Gariidhaaf qixa hiree guddaa kennee nuti xiqqoo immoo nu liqimsaa nu balleessaa jiru kan jedhu ammas deebi'ee ka'aa jira. Waanuma hundaafuu obboleessa koo gaafii qaraa kaafte waanuma hundaafuu akkana fakkaatu biyyi ijaaramee waan kana manage godha biyyi ijaarame biyyi already nation state ijaarame yeroo fedhe dantaa babal'achuu dantaa economy isaanii bal'isuu dantaa lammiin isaanii bakka hunda deemee jiraachuu naggaduu barachuu kana promote godhu. Yeroo immoo yeroo of keessatti deebi'anii protect godha oona qaban bakka irraa ka'an qaban sangadi lakkifne ammallee. Amma inuu liberalism kan jedhamu kun teknooloojiin kun dhufee jira. Artificial intelligence kan jedhamu dhufee jira. Ka nama hojii nama bakka buusee hojii dhabsiisee tarii namni hedduun dalagaatti dhabu. Garas deemaa jira. Infotech, biotech kan jedhamu jira. Gadaasan keessa jira. Informationiin teknooloojiin kunoo addunyaa kana wal fakkeessee jira. Yeroo tokko abbaa giddii ani mootummaa addunyaa iskoolaara jiru wajjin konferensa tokko hirmaadhe. Mootummaa addunyaa ijaaruu ka jiru. Hayyee. That was bara 80moota keessa. Hayyoonni kun Awurooppaa irraa, Ameerikaa irraa bakka hundaa dhufaniiti mari'atu. Waan ammas jette kana warra yaadaniiti
mootummaa addunyaa ijaaruudha. Nageenyi san booda hin bu'aa jedhan. When all the humanity is governed in a similar way. Kuni warra filosofaraatu je, hayyootaa je, politicians immoo kanan jedhan, warri aangoo qaban hin jedhan, warri mootummaa gaggeessan hin jedhan. Isaan akkamitti dhugoomsuu jeen gaafatan gaafate. How do you realize this objective jeen gaafate? Amma laal ture amma dubbisu xiqqaata. Akka itti dhugoomsuu barbaadan mootummoonni United Nations keessa jiran hundi tokko tokkoon yaada kana fudhatanii hoggaa UN irratti murteessan waliigalteedhaan akka UN kanatti mootummaan addunyaa dhaabbataa kaju. Ideally maaliif gargaara addunyaa kan akka tokkotti bulchuuf gargaara, guddachuus gargaara, freedom of movement gargaara, nagaa fidaa, wal qixxeessa, standard of living wal qixxeessa. Namaaf yaaduudha miti kun. Akka yaadatti nama harkisa. Garuu realistikii hin taane deemaan jiru. So an amma keenya kana kan hunda hoggaan laale yoo gartee mee national interest ka dhiifnee addunyaan geeddaramaa jira, mootummaa Oromollee amma obsolete ta'e waan yeroo irraa darbuu deemu fakkaata ka jennu yoo ta'e I think kisaaraadha natti fakkaata. Yaadni kun dhufuu hubannee garuu tartiibni deeminsa isaa akkana ta'uu qaba. By the way, Afrikaa keessa amma Afrikaan achi hin geenye amma yaadni guddaan kun infoteekiin addunyaa waliin gahe. Bioteekiin ammoo addunyaa waliin amma biological sciencein kuni Afrikaallee dabalata no of jidduutti. So disparity jira jechuun jira. Disparity jettiin faranjii. Disparity jechuun qixa guddachuu hanqina guddaa jira. Gamas deemuun ni mala. An ammallee call me conservative naan ji'i. Jaarsa naan ji'i. An ammallee tarkaanfiin fuuldura deemni jalqabnuun mootummaa keenya dhaabbachuudha. Mootummaa ofii dhaabbachuun magaalaa addunyaa kana keessatti bakka sagalee sii kenna. Uummanni Oromoo waan gumaachus yoo qabaate addunyaaf gumaacha. Waan addunyaadhaaf fudhatu yoo qabaate ni fudhatu. Jaaramuu fi mootummaa qabaachuu hin bar jaaramuu jechuudha bar waan biraatii miti by the way. Mootummaa jechuun nuti bar sirna gadaa jechuun mootummaadha. Jaaranneet sirna bulchiinsaa tolfannee jiraachaa turre miti uummata akkasiiti bar Oromoon. Eega cabne booda uummata mootummaa uummanni jaare jalatti galee bulu humnaan taane malee uummata of bulchus sirnas jaarachuu beeku. Abbootiin keenya ka sirna gadaa san tuman barreessuuf dubbisuun beekan kabilarraa barataniitii miti. Qarooma ofirraa ka'anii qarooma ofirraa ka'anii sirna san jaaran. Well, dhaloonni amma jirus ka fuulduraatis chaalenjii akkasii fudhachuu qaba. Laala addunyaan tuni social mobility qabdi. Yeroo Ameerikaan biyya tana dhufteetti qabatte bara 1490 keessa yeroo Oromoon itti babal'attee biyya guddoo taate. Amma warri mirga Oromootiin marmu babal'achuun kun uumaa namootaa ture. Dur daangaan hin turre. Haguma deemtee humnaan dhiibbattee teessutu lafa keeti. Daangaan booda egaa mootummoonni jaaran booda baawundarii kan jedhamu jaaratan. Biyyoonni Afrikaadhaa kuni baawundarii warri koloneeffataa jaaranii baawundarii keenya haa ta'u jedhanii fudhatan. So dubbiin daangaa kunis waanuma booda dhufe. Haguma namni dhiibbatee biyya isaa duratti. Gaafni Afrikaa akka yaada kootti obboleessa kiyyaa I think gaafii Oromoo tan yoo hiikin. Gaafiin Oromoo kun immoo akka hin hiikamne kan barbaadu Oromoo keessas jira. Keessattuu warri impaayera kana jaare rakkoo siyaasaa biyya saniiti. Biyya an akkamitti dhufu natti fakkaatu waa kana jeefi xammaanta. Waan barbaanni hunda gochuuf argachuuf humnaan qixa haa taanuun jedha. Gaafa humnaan qixa taane humna jechuun jaarmaya, waraana, qabeenya, beekumsa hundaan qixa haa taanu. Gaafa humnaan qixa taane ufiifis kan biraafillee arjaa ta'uu dandeenya, nagaa qabachuu dandeenya. Kanumaan jedha obboleessa koo. Gaafiin kan kee gowwaan turre
deebisu kan beeku garuu carraa kanatti fakkaata. No. Deebistee jirta jechuun namuu yaada waltajjii kana akkuma siin jedhe nuyi gowwaadha. Gowwaa oguu jennu yaadni hundinuu vaaluu qabannuuf. Deebiin tokkittiin hin jirtu yeroo ammaa kana keessatti. Ammoo irraa baranna. Yes, irraa baranna. Egaa Dr. Bayyaan guyyaa lama walitti deddeebinee sa'a dheertu qulqullummaan yaada kee odoo ofitti ugguran godhin odoo ofirra millatin nuun qoddatu keetiif irra deebi'ee maqaa hordoftoota poodkaastii kanaan hedduu galatoomii horii bulii jiraadhu siin jedha. Ilma Ormaa ani marii hammana dheerallee nama tokko jiris qabaadheen beeku waan akka kitaaba outline kitaaba barreessuuf haasanii fakkeessee akkan haasa'u na goote. Haasaa fi yeroo sigi dabarsetti baay'een gammadee gumaata guddaa godhaa jirta. Miidiyaan kan kee akka miidiyaa qaroomaati. Miidiyaa beekumsa walitti qabuuti. Yaanni hedduun kun dhugaadha. Yaanni tokkichi hin jiru gaafiin deebisaan takkittiin hin jirtu. Hundi keenya akkatti bilisummaadhaan walabummaadhaan haasofnee yaadni dhagamu kennineet yaada jiddu galeessa hunda keenya walii galchu barbaaddanna. Ani yeroon si wajjin dabarsee har'a almost sa'a 4 ol teenya har'ayyuu sa'a 3 4 akkasii dheengadda akkas ture baay'een gammadee wal baruu keenyaaf illee baay'een gammadee walii qunnamtiin turraa in haasofnaa. I am so honored. Thank you so much my brother. Hedduu galatoome sila walirraa baratu waan guyyaa takkaa miti. Walitti deddeebina abdiin qabaa. Si deddeebinee waan sirraa corannu waan sirraa hambifannu hedduu jira. Egaa hadhuma waadaa nuu seeneen nurraa nafin jechuun barbaada. Ani nafu I will stay in touch. Discussionii cimaa jalqabne wajjiini qooda guddaa marii kanaaf siitu gumaachee siitu karaa itti deemaa jiru nu akeekee waan mari'achuu qabnu lafa kaa'ee hedduu galatoomii. Miidiyaa Oromoo hedduu hojjaasee jira kan kee kan addaati. Baay'ee high level sadarkaa olaanaadha. Jabaadhu laal yeroon jalqabu seelfooniin koo guutuu ture amma dhumaa jira. Sa'a dheeraa haasofne. I will keep in touch. Nagaa obboleessa koo. Baay'ee isinillee hordoftoota poodkaastii Ilma Oromoo egaa sagantaa biraatiin amma walitti deebinutti Dr. Bayyaan ifaan nagaa isinii dhaabbanna. Nagaatti walitti deebina. I will keep in touch. Namtiin turra. Nagaatti.